Ashama akkam jirtu mata duree dhala namaa hundumaaf nu fayyaduun qabadee dhiyaatee jira. Hamma dhumaatti obsaan dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko namoonni gamni ta'anii dubbachuu isaaniin dura wantoota dubbachuu qabaniif dubbachuu hin qabne wantoonni isaan dubbatan sun isaan irrattis ta'e namoota isaan dhaggeeffatan sana irratti dhiibbaa inni fidu hubatanii dubbatu. Kun immoo gamnuma guddaa gaafata. Mata dureen kwaarraa callisuu wajjin hiliyaa gaarii ta'uu yookiin callisuu wajjin yeroo gaarii qabaachuu. Wantoonni nuun dubbannu itoon dubbatiin dura maal dubbachuu qabna? Eessatti dubbachuu qabna? Yaada keenya yeroo kenninu bakkaaf haala isaa ilaallannee kennuun gamnuma guddaadha yookiin beekumsa guddaadha. Iccitii keenya iccitii godhachuu wantoota dubbatamuu qabaniif dubbatamuu hin qabne adda baafatanii baruun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf Albert Einstein waa'ee kanaa irratti wantoonni dubbattan callisuu keessan hin caalu yoo ta'e hin dubbatinaadha kan inni jedhu. Wantoonni nuun dubbannu callisuu keenya hin caalu yoo ta'e kana jechuun gatiin qabu yoo ta'e kiiloon kaasu yoo ta'e callisuutu filatamaa ta'a jechuudha. Yeroo namni si aarsu yookiin namni si arrabsu callisuun beekumsa guddaa gaafata. Nama callisee si arrabsuuf yookiin nama si aarsu sanaaf deebii kennuu jechuun lafa rukuchuun maggaanyaa ofii qixxeessuudha jedha Oromoon. Nama kana si arrabseerraa kan arrabsamteerraa kanata hamaa afaanii baastee of madaalsistutu caala waan ta'eef namoota jecha gadhee yookiin jecha hin taane sitti darbatan callistee bira darbuun kabaja kee agarsiisa, guddummaa kee agarsiisa, beekumsa kee agarsiisa. Bakka akkasitti callisuun hedduu barbaachisaadha. Waan beektu qofa dubbachuu otoo hin taane wanta dubbattu beektee dubbachuunis hubannaa guddaa gaafata. Nama guddaa si jechisiisa. Wantoota beeknu hundumaa dubbachuu ta'an taane wanta dubbannu sirriimatti barree hubannee dubbachuun waan gaariidha. Beekumsa guddaa gaafataa jechuudha. Yeroo aarru waa dubbachuu dhiisuun waa dubbannee yookiin dogoggorree dhiifama gaafachuu irraa itoon dubbatiin dura ilaallatanii dubbachuu. Sababiin isaas yeroo dhiifama gaafannu dhiifamni nuu godhamuu danda'a. Garuu immoo dagatamuu hin danda'u. Kanaaf kana hunda keessa galuurraa itoon dubbatiin dura dubbii ofii ilaallatanii dubbachuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kana qofaa miti yeroo tokko beekaa taanee yookiin waa sirriitti dubbachuu qabna jennee yaadi keenya bu'aa qabeessa ta'ee yookiin yaada bilchaataaf nama fayyadu dubbachuu itoo barbaannu garuu immoo namooti dubbii keenya sanaaf gatii laatan yoo ta'e yookiin ilaalcha isaan nuuf qaban gadaanaadha yoo ta'e nu tuffatu yoo ta'e bakka sanarratti dubbii nama fayyadu sanallee dubbachuurraa callisuutu filatamaa jechuudha. Callisuutu namoota akkasiif faayidaa guddaa yookiin deebii guddaa isaaniif ta'a. Yeroo waa dubbannu namoota gurra nu laataniif yookiin nu dhaggeeffataniif ilaalcha gaariif kabaja nuuf qabaniif waa dubbachuu malee callisnee yaadi keenya sirrii yoo ta'e illee bishaataa yoo ta'e illee yaada nama ceesisu yoo ta'e illee callisnee dubbachuun gaarii miti. Ilaallachaa facaasu jechuudha. Akkuma qotee bulaan minaansaa qoreerra yookiin immoo lafa dhagaa irratti hin facaasne akkasuma nunis dubbii keenya lafa akkasiirra facaasuun deebisee akka inni biqilu san fayyadu hin biqilu achumatti liqimsamee hafa waan ta'eef rispoond hin godhu deebiin laatu waan ta'eef dubbii keenya bakka itti dubbatnuuf namoota akkamitti akka dubbannu namoota ilaalcha gaarii nuuf qabaniif yaada keenya sana ibsuu namoota immoo dubbii keenyaaf gatii hin laanne haasaa keenya gurra kennaniin dhaggeeffanne gatii gaarii nuuf hin qabneef callisuutu deebii gaariidha. Yeroo tokko immoo mata duree tokko irratti namooti expert ta'an yookiin beekumsa gahaa qaban itoo jiranii itoo haasaa jiranii yookiin mata duree sana irratti yaada kennaa jiranii gidduu gallee dubbachuun nu tilmaamsisa yookiin nu tuffachiisa. Bakka akkasitti
callisuutu gaariidha. So yeroo waa dubbachuuf jennu itoon dubbatiin dura eessatti dubbachuu qabna? Beekumsi koo yookiin ilaalchan mata duree kanarratti qabu maalidha jennee tilmaamuun hedduu barbaachisaadha. Inni kaanii jettee dhageenye keessumaa nama dhuunfaa irratti wanta xiyyeeffate dhageenye dhugaaf soba ta'uusaa adda toon baasiin waa dubbachuun nama salphisa. Kana qofaa miti. Nama sanarrattillee sammuu miidhaa sammuu yookiin miidhaa qaamaa geessisuu danda'a waan ta'eef wanta akkasii itoon dubbatiin dura tokkoffaa haqa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa adda baafachuun hedduu barbaachisaadha. Keessumaa namoota dhuunfaa irratti wanti isaaniif madaa isaanitti uumaa nuuf immoo madda galii godhachuun wanta waaqa birattis nama birattis fudhatama hin qabne hin jaallatamne wanta sammuu namaa xureessinee yookiin immoo sammuu keenya xureessinee haqa hin taane tokko dhugaa hin taane tokko oduu sobaa jettee namarratti lallabnee galiin argannu sammuu keenyaaf deebii gaarii nuuf hin laatu nagaa nuuf hin kennu boqonnaa nuuf hin kennu waan ta'eef wanta akkasiirraa of qusachuun yookiin dubbachuurraa callisuu filachuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo tokko immoo yaada gatii qabu yookiin yaada gaarii ta'uu qabnu haalaaf bakka isaa hin eegganne yoo ta'e kanas sirriitti xiinxallee ilaallee dubbachuun barbaachisaadha. Yeroo tokko immoo hojii keenya irrattis ta'uu danda'a bakka adda addaatti yaada bishaataa haa qabaannuyyuu malee wanta gaarii dubbachuudhaaf haa feenuyyuu malee akka callisnuuf yeroo gaafatamnutti aaruu hin qabnu. Maaliif hin dubbachuu dhiisee jennee aaruurraa maaliif hin dubbatiin jedhamte maaliif akka hin dubbatiin jedhamne teenyee xiinxaluun barbaachisaadha. Callisuu keessatti yaada keenya bisheeffachuu, callisuu keessatti yaada keenya orgaanaayiz godhachuu, callisnee maaliif akka dhiisi hin haasayin yookiin dubbii keenya dubbatiin jedhamne teenyee ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Nu fayyada waan ta'eef jechuudha. So itoon dubbatiin dura wantoota dubbannu adda baafannee haa dubbannu, eessatti dubbannaa, haala kam keessatti dubbannaa, eenyutti dubbannaan hedduu barbaachisaadha. Gatii dubbii keenyaa barree yoo dubbanne yookiin bu'aan ni buusu ilaallee yoo dubbanne bor ittiin gaabbinuu jechuudha. Namoota callisanii waa dubbatanii dhumarratti ofitti gaabban nu quunnameera ta'uu danda'a. Yookiin immoo tasa afaanii isaan bahee waa hedduu keessa galan nu quunnameera ta'uu danda'a. Akkuman yeroo hundumaa jedhu egaa namni nama ta'e tokko namarraa barata. Namni nama ta'e tokko waan darbeerraa barata. Kanaaf nunis gara mataa keenyaatti yeroo deebinu wanta darbeerraa barachuu, namarraa barachuun, wanta dhageenyurraa barachuun, wanta naannoo keenya jirurraa barachuun hubannaa guddaa gaafata. Waan ta'eef itoo wanti tokko nurra hin gahin, itoo rakkina tokkoof hin saalixxilamin yookiin itoo yaadi keenya hin madaalamiin yookiin ilaalcha namoonni nuu qaban itoo gadi hin xiqqaatiin dura nuun sammuu keenya irrattis ta'e ofirratti hojjechuun dhala namaa hundumaaf hedduu barbaachisaadha. Situ diriiree of qochisiisee jedhe tabbi lafa diriiraadhaanii jedhan irran isinii deebi'a. Situ diriiree of qochisiisee jedhe tabbi lafa diriiraadhaanii jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta afaanii nama salphisa. Afaanii itoon baafatiin dura garuu ilaallatanii hubannaadhaan yoo dubbatan, hubannaadhaan yoo yaada ofii kennatanii nama kabachiisa, nama ulfeessa. Kanaaf wantoota nu salphisan, gatii keenya xiqqeessan irraa of haa qusannu. Yeroo tokko callisuu wajjiniin yeroo gaarii haa qabaannu, hiriyaa gaarii haa taanu, iccitii keenya iccitii haa goonu. Kana jechuun iccitiin koo afaanii na bahee jennaan iccitii ta'uusaa dhaabateeraa jechuudha achirratti. Wanti afaanii nama bahee tokko iccitii miti. Jireenya namaa keessatti haqi jiru, kan nama miidhaa jiru, kan jireenya namaa boreessaa jiru,
keessuma relationshipii gaa'ela keessatti kan nama jeeqaa jiru wanti guddaan iccitii ofii qabachuu dhiisuudha. Kana jechuun yeroo wantoota xixiqqoo jireenya namaa keessatti dhalatan yeroo wantoota xixiqqoo happen ta'anii baasanii yeroo odeessan haaluma kam keessatti namni sun namooti lamaan sun yookiin namooti relationshipii keessa jiran yeroo isaan dhiifama walii godhanii walii dhiisanii waliin jiraachuu jalqabanitti wanti isaan odeessan iccitii isaan baasan akka xaafii faca'ee fi deebi'anii itti qoramu, deebi'anii itti qabamu, deebi'anii ittiin jeeqamuu danda'u. Kanaaf iccitii keessan iccitii godhadhaa. Karoora keessan hin odeessinaa. Wantoota hojjechaa jirtan hin odeessinaa. Bor hojjettanii yeroo xumurtan ofiisaadhaa bee ofaa odeessu malee waa nam beekaaf itoo hin taane waan dubbattan beekaatii odeessaa. Wanta odeessuu qabnu yookiin wanta haasa'uu qabnu yookiin wanta yaada irratti laachuu qabnu bakkasaa haalasaa eeggatee namoota gurra nuuf kennan qofaaf haasofnu. Mata duree tokko irratti gaaffii gaafatamneef deebii kennuu qabnaaf qofa otoo hin taane deebiin keenya hammam kiiloo kaasa, deebiin keenya hammam gati qabeessa isa jedhus sirriitti ilaallatanii dubbachuun hubannaa guddaa gaafata. Kanaaf obbolootan koo dubbachuun dura callisnee wanta dubbachuuf jennu yookiin wanta haasa'uuf jennu xiinxallee gatiisaa, bu'aasaa, miidhaasaa, faayidaasaa adda baafannee haa dubbannuun dhaamsa koo har'aadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Horaa deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Callisuu wajjiniin hiriyaa gaarii ta'a. Bakka callisuu qabdaniif bakka dubbachuu qabdan adda baafadhaa baraa. Ulfaadhaa. Ulfinaaf barcuma abbaatuuf jala baataa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Namni wanta dubbatuun wanta afaansaa ba'uun tilmaamama yookiin madaalama waan ta'eef ilaallachaa hubannaadhaan haa dubbannu, yaada keenya haa ibsannu. Ulfaadhaa. Galatooma. Horaa deebanaa.